Aleen jismee shaggooyee. Nagaa biyya fayyaa kam? Akkam jirtu? Fayyuma biti. Dalagaan eedin. Baga dhufte atis. Biyya ulfaadha galatoo. Na dursitee yoo akkamii? Baddee. Jirra abdii baga kam? Ati eenyu akkan siin jenne sirba waan qophaa'aa jirtu natti fakkaata. Sirba maal ofii muudha? Hayyee. Kam sirbina? Maal hajiru kan ittiin nabi kanis shaggooyee saan adiin faayaa. Awee Sani adiin faayaa galumoora ibsa sabboontuu Oromoo faayaa dubra looshaa Oromtiitti mul'isonsaa Ona sirbimme dadaa'isaa Ona sirbimme dadaa'isaa Jingabi. Kajal qabra itti sadii hin bahe kaa keessaa. Awwee. Jedhime? Awwee. Maali inni kun garuu shaggooyee keessaan dhabamu? Kuni meesituudha haboo marsa yoo hin jiraanne dura maaliin beekta akkuma tiriis qabdi hundinuu qaba. Akkasumatti shaggooyeenis qabdi. Goomarsituu shaggooyyeetti. Kabajamtoota hordoftoota televizyiinii OBS kun OBS irraa qophii harka fuunee yeroo maraa dilbata sa'a kanatti isin bira ga'u qophii har'aatiin immoo saani adiin faayaa galumoonaa ibsaa sabboontuu Oromoo faayaa dubraa looshaa Oromtitti mul'isonsaa Ona sirbimee dadaa'isaa. wajjin jirraa turtiin wajjin taasisaa nu taa'etis. Adiin faayaa galumoora ibsa sabboontuu Oromoo faayaa dubra looshaa Oromtiitti mul'isorsaa Ona sirbimme dadaa'isaa Ona sirbimme dadaa'isaa Saani adiin faayaa galumoora ibsa sabboontuu Oromoo faayaa dubra looshaa Oromtiitti mul'isorsaa Ona sirbimme dadaa'isaa Ona sirbimme dadaa'isaa. Kitaabni gira ciisaa fi shammargaa barareetiin dhuufaa faaya toosiin argaa. Amna deemtus kana hafuura baafadhu si barbaadan jira ana iyyaafadhu. Aduun hirnaan diitee qaraaruun guyyaadha yookaan wal qabne maraatuun guyyaadha. Odaa mukaa guddaa caayaa Oromoota gargar nu baasini ayyaanni daaroota. Hirpii tole sirbamee ajoollee Oromoo naftanna wal malee malkamna waluu jabeeffanna. Hirpii tole sirbamee ajoollee Oromoo naftanna wal malee malkamna waluu jabeeffanna. Adiin faayaa galumoora ibsa sabboontuu Oromoo
uummata duraa garuu waan badda sitti fakkaatu. Badin jira OBS baay'ee na iyyaafachaa turtanii. Akka afaan galee har'a OBS eessa badee wanni isaan kun jalaa bade jedhanii uummata Oromootiin isin kan iyyaafatanii har'a istiiloo eessa na fiddan galatoomaa. Warroota akkasitti illee na gaafachaa turtanii dhufeen jira galatoomaa isin jaba kana gaafattan. Tole egaa saani adiin faayaa kana bara kan baafteeyyuu sirba kana ture waggaa meeqa hin ga'a? Bubbule. Anuu erga dhagaye anuu ijoolleedha yeroo. Hoo. Isallee ijoollee miti jedhe kaa agam waggaa 10 hin ga'u? 10 motora moo 8 hin ga'u asuma xiqqeessa haa tokko. Hayyee ergasii eessa baddere sirba akkas fakkaatuun as baate waa meeqa sirraa eegna bara. Dhugaadha. Kanaaf si iyyaafannaa. Sirriidha. Banni nu ammallee sirboota biraas dalagee dhufee jira. Amma sirboota dhufte? Sirboota shaggooyyee hin qabanii haa jaalalaa hin jira. Sirba baay'ee? Sirba baay'ee gosa gosa ka jiruuf jireenyaa jira. Ka deemtu kun isaaree? Hiree saba guddaa amma waa hedduuf keessaa qabatu amma sirba guddaa. Albamuma fiddee yugo? Saani adiin faayallee itti dabalte. Hangafticha keessa ilma hangafa. Inni hangafa. Saani adiin faayaa uffadhee qabu qaamarraa. Uffadheen qabu qaamarraa. Mee walaloo isa jedhe? Uffadheen qabu qaamarraa garattis nyaadhee baadhee hokkoorraa tantiyyaa wallaalee kana akkasii dhabee afaanii funyaansii harkee dubbaachuun waan irraa nafnee takka miilli koo lafaa hin qubanne an danda'eetu jiruu mo'anne akkaan guy tokko haran baafanne fedhiin koo anaaf wallaan qixxaanne jaga. Lammaffaa na dhihaadhu dhiifama arfaffaan shanaffaan murtii guutu ajaa'iba gooytaa sirratti amaana. Amaana gaafa juga. Yaa jaalallee yaa bareedduu boontuu namaa. Yaa jaalallee yaa bareedduu boontuu namaa. Gooytaa sirratti imaana. Hamtuuriin harkirriyaana. Narraa fagaattee teessoo na laala. Burqaaqee maaddii dammaa jalaala. Olee tumbulu dhufeensi laala. Olee tumbulu dhufeensi laala. Oguusi yaada sifi naraada. Dalagaa dhiisee irraan gadaada. Sumaaf hin boo'ee tahee maraata. Yaa jaalallee yaa bareedduu boontuu namaa. Uumama kee tolchee rabbiin siif ganamaa. Gooytaa sirratti imaana. Naara kirriyaana. Yaa jaalallee yaa bareedduu boontuu namaa. Uumama kee tolchee rabbiin siif ganamaa. Gooytaa sirratti imaana. Naara kirriyaana. Gooytaa sirratti imaana. Naara kirriyaana. Ajab! Yaa sagalee, ooyi sagalee. Ayyee ajaa'iba jechaadha tun tamma. Akkasuma birutti. Moo gooytaa sirratti amaanaadha tamma tun. Gooytaa sirraa amaana jee amaanaatti kenne. Shimala mirgaan qabatu. Qabatu jaamonis. Walleedha. Walleedhanis. Guyyaa san si'ee jiru tun. Guyyaa san si'ee. Guyyaa san hundeef jalaan finnu. Ayyee waliif dheebonne. Kunis jira achuma keessa jira. Ajaa'iba dubbiin jajjabdu. Hai abbo, mammarime. Tanawoo. Tunis mammarime shagu. Ni kaawwan namoomee. Ni kaawwan. Hagas irraa utu nyiga. Taan guyyuma sanii bola garraa mire. Beellama guyyaa jirtama. Badhaasa uumamaa. Sirboota 12 albamni kun jechaadha. Albama kee jalqabaati kun? Kan jalqabaati. Albama jalqabaa mata dureen isaa? Hiree saba guddaa. Hiree saba guddaa Abdallaa Huseeniini egaa daawwattoota keenya asumaan namni kun waa qabaatuun oolu dhumarraa walitti dhufna.
meegaa erga saani adiin faayaa baastee asiin hin jedhu sanii achi maalirra turteeti? Sanii as moo sanii achi? Sanii achi. Saani adiin faayaa baasuun Saani achiin faayaan dura kan ture? Sararuma aartii irra turte moo tasuma bakka wayiitti cabsitee wallee kanaan as baate moo? Saani adiin faayaa achi kan ture? Eenyu ture Abdallaan achi dura? Sirba san dura kan ture? Nin dhaladhe. Bara eegaa keessa dhaladhe booda kun makaanittanis keessa dhalatte ijoollee baadiyyaa Harargee lixaa aanaa Meessoo Asabooti. Ijoollee baadiyyaati. Akkuma ijoollee baadiyyaa jiruuf jireenya qabanitti achi keessatti xiqqishoo qooda qaba. Horiis tiisee shaggooyis achi xiqqoo taphadhee. Kana gaafaan godhu barumsaas jechuun barachaatumaan hunda wal micinatti oofaa ture. Muuziqaa yeroo san mana barumsaa yeroo sanitti muuziqaa kilaasii dareetti muuziqaa kilaasii daree barannu jira. Hedduu akka gaariitti barsiisotaa fi barattoonni hayyaas na dhageeffatu. Qabxiis gaarii fidaa guyyaa muuziqaa jira jedhan kilaasiin biraa hundi dhufaniit dareen biraa hundi dhuftee na dhageeffatu. An xiqqaadha. Garuu waan keessa jiru hin beeku qabxiifiin akka gaarii sirba. Manuma barumsattu aggaamataa turte jecha. Ammas yeroo manni barumsaa cufamu san dhiyeessa waliin dhiyeessa. Waltajjisitu isa mana barumsaa yeroo cufiinsa yeroo sanii saagalatomanii. Tole. Achumarraa egaa kanin hamilee argadhaa dhufe. Namni isa booda wellifte siin jedhu ka jalqabe achumarraa qaata jecha. An gaafasumaa egaa deeggartoota gaafa akka sarkadhee barsiisotaa fi ijoolleen hundi ta'anii guyyaa sana dhageeffatu. Itti qophaa'eetu waan dhufaaf sirboota qopheeffadhee saniin booda mana barumsaas gara Adaamaatti dabre haaskuul gaafaan seenuu hiriyaa kee tokko haa galatoomu caalaa habibu waliin barachaa turre. Wayii muuziqaa qonna dura ni beeka. Sagalee koo dhageeffatee iddoo bakka jiituu jira waggaa sanii. Bakka san dhageessee jirraa muuziqaa harkee jechuudha. Jiituun tuni baandiidha. Yeroo san jirti. Akka Adaamattu kan jiru jiituudha jira. Amin Hussein Baaleen Bu'aa kana urgii daadhii fa'aa Oromoo irra uumaan bulu kana fa'aa Ashooshilaa Amin Abdulman yeroo san sirboota jiituun baaftee jira. Garee kanatti dhufee. Makamteetti. Makamee muuziqaa amma arge. Anis san booda gara muuziqaatti fuula fiinaanneessee jechuudha. Waan bareeda saani adiin faan achi booda gaa dhalachuuf deemu jecha. Achi booda dhalate saani adiin faan. San dura anaan dhalataa ture. Achi booda akkasitti. Gaafa kutaa meeqatti saani adiin faayaa kabaafte? Weellisaa ta'uu kee kan mirkaneessite? Barreeffamee na wajji anuma waliin ture gaafa uummatatti as ba'edha inni kan barumaan uummatatti as baasan hojjedhe isa keessaa gallaqee san booda sirbootaan amma qabu kanallee qindeessaa ture. Akkasumatti haala tokko tokkoon muuziqaa istiidiyootti daddalagaa asiin gahee har'a sirboota hunda qabadhee hojiin uummata koof dhiyeessa kayyuufiin irraa baasee jechuudha. Hayyee ka akkasitti weellisaa ta'uu Abdallaan mirkaneeffatee akkuma dhufee baandilleen sagalee kee dhageessee namni maqaa dhooftu kunillee namni kun weellisaa ni ta'a aartii Oromoo keessatti nama gahee bahachuu danda'u jedhee bifa amma itti kanaan baandii kana walitti fide achumaan kana baaste. Wallee isaanii adiin faayaa baaste kana gahee eenyuuf akka keessa jira moo walaloon yeedaloon waa mara keetuma? Kun anumaa dalagee. Waa mara isaati. Yeedalollee ufuma hojjeta. Aadaadha. Aadaa sana immoo itti as fudhadhee yeedaloonni babbareechee karaa qabsiise. Malee anumaa taphatee gaha. Kasirbiin sanuma jechoonni dura jiraachuu danda'anii. Jechoota aadaa sana immoo as fudhadhee maal godhe bifa shaggooyeeti meeshaatti dabaalee. Akkaatuu sirbitu godhe gaa dhageessee. Sirbichi nama baay'ee jaalalaan fixe yeroo sanatti yaadadhaanis nama baay'ees wal fuusisuun oolu yeroo isaatti jechuu kiyya. Jiru mudannoon akkasii sirba kee kana dhagaanii warri sii bilbilanii waan addaa sii jedhamu jiru. Maal waan addaa tokko osumaan deema daamaa kanatti Abdallaan sii eenje. Sirba isaanii fa'aa kanaas saazoo birkarraa na fidee naan jedhe isaan jaaladhe. Jennaan tokkollee anillee bara ismaaniif fuudhinaan hin jiru kabiraa tokko immoo isa bira ta'a. Sadubbiin akkam jeetiin
Ifigaruu milkooftanii miti naan milkoofne naan jedhan baga gammaddanii jeen. Kunooti ka dubbiin an jedhu. Dhuguma akkasuma godhanii. Sirba jaalalaa ajaa'ibaati. Garuu achi booda gaa baay'ee si eegne waan bareedaa akkanaa kana namni as bahe kun waan hedduu aartii keenyaaf buusa jennee si eegnee achi booda eessa turte maaliif achumaan hafte yookiin turte agarra eessa turte jechuun kiyyaa hojii biraatti seente moo aartima keessa jirta? Hojii biraas seenne aartima keessa jira baandii urjii adaamaa keessa siin hojjedha. Amma urjii adaamaa jirta? Urjii adaamaatiin jira. Jiituu santu urjii adaamaa ta'e moo isintu achi boodan urjiin kun haaraa uuma? Lakki urjii hin jirtu ogaas baandii urjii adaamaa. Jiitumatu urjii ta'eere? Lakki baandii bulchiinsa magaalaa adaamaa addatti baandii mataa fi dhaabee. Achi booda dhaabate. Samboo dorgomeetiin seene jechuudha as keessa. Gara jiiturraa dorgomee as baandii urjii adaamaa hin dhufee as keessatti shaggooyyaa namaatti taphata jechuudha. Akkuma kayyatti hiriyoonni hiyyaas ka wajjin hojjennu gujiirraayis jiranii shawaarraayis aadaa garaagaraa abbaarraas akkasumatti namoota naannoo Oromiyaa kan keessa akkasitti waliin dhufnee jirra jechuudha akkas hojii. Waan biraa akaafachuu kuteedhee shakkeeyyoon aartii irraa. Abuun akaafne aartii tanaan akaafu hojii tanaan akaafu jira hono kan bakka fadhee baandiin tun biizii nama goote jechaadha. Namni baay'een baandii kana keessa jiru amma walleetti deddeebi'aa jiru ijoollee jajjabduu baay'ee beekna. Ijoollee baandiin ala jirantu irraa walleettonni maaliif garuu? Sangaa fi nagaafatti abbumaa fi dhiisa waan keessa jiru abbumaa beeka. Ayyee haa ta'u. Garuu sagaleen warra baandii keessaa dhufu kun adduma yeroo waltajjiitti dhiyaatu fakkeenyaaf kun ammas addan baastu isa meeshaa muuziqaan qindaa'ee dhiyaatuun baay'ee adda fagoo jiru sagaleen asitti jettan kun sagalee akkanaa kana amma ijoollee waltajjii hojjetanii fi warra baandii keessaa kanatu baay'ee qaba. Yeroo baay'ee deddeebitanii waltajjii hojjettu moo maaliif sagalee isaanii irratti aartistoonni warri baandii keessa jiran kun wayya? Gaafii bareeda. Iddoon baandii kun ammaan tana namni iddoo gaafa baandiitti dhufu ogeessaan laalamee dhufa. Sagalee baandiittiin seentuu fi sagaleen sirba kaasta istiidiyoo ittiin dalayitu garagara. Gaafa baandii dhuftu ogeessaa jira. Fakkeenyaaf amma akka Daldalaa Iddool jedhamu kun yeroo baandiin kun dhaabbatu hin jiru. Ogeessota akkasumatti ta'anii nama baay'eedhaan ta'anii hin sirbita. Isteejiratti sagalee duwwaa keessa ilaalu. Sagaleen uumamaan qabdu gaasan sirbaasi maal osoo hin ta'in sagalee kee ilaalama. Sagalee hin qaba namichi kuni sirbi inni qabullee jaamee eegas sirba itti sirbi sagalee bareeda uumamaan hin filatama jechuudha. Gaafa dura ol dhufu warroonni baandii keessa jiran ogeessaan laalamaniiti kan dhufan. Aadaa itti anamni fakkeen shaggooyyee taphadhaani. Shaggooyyeen taphadhu san gaafasumaan itti ilaalama osoo ta'uu baatee gaafasumaan hambisu. Yeroo seentu san ogeessaan laalamaniiti warri baandii kun keessa jiran hunduu isaanii ogeessaan laalamanii dhufan jechuudha. Sagalee uumamaa aadaa uummata sanii maas nama bakka bu'u waa lama dhuftuun aadaas beekuu qabda sagalees qabaachuu qabda. Sagalee kee bareedaa kanaan aadaa uummata san tolchitee akka sirbitu akka gurra uummataatiin geessu kan ittiin ilaalamtu gaafasuma jechuudha. Kanaaf namoonni baandii jiranii fi amma dhuunfaatti namoonni hojjetan atis dhuunfaa keetiin hojjechuu dandeessa. Garuu aadaa uummata san bakka bu'een sagalee isootti aadaan beekta malee yookaan sagalee hin qabne hin fudhatamu jechuudha iddoo saniif garaagarummaan jiru. Yooma seenanuu qoramanii warra dandeettii qabu seenu. San irrattuu immoo carraa waltajjii garaagaraa hirmaachuu immoo jira. Carraan jira gaafa. Nu isteejii baay'eetti wal arginu irra waan ta'eef sunillee gahee guddaa qabdi jecha. Bareeda gaa warri si jaalatan warri saanii adii faayaan Abdallaan nurraa badeedhanii si hawwanis dinqisiifattoonni kee jaalattoonni kee waan isaan gammachiisuu danda'u waan haga irraa ture kana ittiin xiqqoomallee taatu araarfachuu danda'u tokko qabadheeraa jedha Abdallaani maal qabda jechuuf dura si gaafadhe albamii guutuun dhufeera Abdallaan egaa dinqisiifattoonni hundi wallee isaa jaallattan san daddabalee 12 godhee isinii fideera kana booda hamilee keessaniin immoo 24 48 70 wayi Abdallaan hin dhaabatu jechaadha kana booddee isinii dhufeera egaa sirboota reef maqaa dhodhoofne saniin maal qabda gidduu kana sinsinnii qabda. Gidduu kana egaa akkuma maaliif bade Abdallaan ammanaan jettee na iyyaafachaa turtanii
deeggartoonni qiyyaas karatti isa badde maaliif irraa badde sagalee san qabattee naan jaa turan amma CD hiree saba guddaa jaamu haree fuudhaa maqaa dhoofne san jecha qabadhee dhiyaadheen jira muddee guyyaa 20 galma Ooliyaar Sinimaatti asuma istiidiyoo beeksisa gara jalaatti sagantaan qaba konsertii muuziqaatiin dabalee uummata kootiif dhiyeessuudhaaf qophii hundatti muradhee jira kanaaf deeggartoonni qiyyaas jaalattoonni artii Oromoo hundinuu guyyaa san akka irratti na argamtan kabajaan asumaan isin gaafadhee sin affeeree jira jechuudha. Maarree dhageessaniirtu warri Abdallaa jaalattoonni hojii Abdallaa jaallattan keessattuu shamarran wal beeknaa. Abdallaan sirna akkasii qabaa sanbata dhufu jechaadha. Sanbata jechaadha. Dhageessaniirtu asumaan dhaammateera. Ammallee wanni dhaamtuu jiraate ancarraa sii kennaa. Haganarra waan baay'ee wal odeeffannu immoo fuuldura walitti deebina. Wanni immoo dhaamtu hojii aartii kanaa wal qabateetiin. Eebbi akkanaa kun amma baay'eetu jira. Kanumaan wal qabsiisee mee faayidaa inni aartistootaaf qabu. Warra waan kana eebbisu sagantaa kana eebbisuuf bu'aa inni qabu wal qabatee wanni dhaamtoo jiraate carraa sii kennaa ani xumuree siin jechuudha Abdallaa. Galatoomi. Yeroo dur sirboonni akkasitti gaafa dalagamu mana muuziqaa sirraa bituu jira. Manni muuziqaa san xiqqaatu guddatu yeroo sanni fuudha jidduutti wantoonni teekinooloojiin gaafa dhufu uummanni keenyaas kaasita san bitee dhageeffatu bare malee teekinooloojii hanan barre haalli yuutuubii kooppii raayitii kanaan wal qabatee hedduu hamilee muuziqaa nama cabsaa ture. San booda namni kaasita sirba guutumaa akkasii qopheessuu hamilee dhabee sirba takka takka qeenxee dalaguu baranii. Wanti san maal hedduu miidhaa artii ofirra fidee jira. Oomisha namni akka dafee sirboota baay'ee akka hin goone waggaatti namni qeenxuma takkarra dalageetuma akka taa'u godhaa dhufe. Amma immoo hawaasni keenya deeggartoota xiqqoo teekinooloojiis wal fudhatee amma sooshaal miidiyaa irratti wal beeksisuun hojiin takkaarra gaafa jaarruma nama bira gahuun hedduu bareeda dhufe amma. Kanaaf amma sirba takkitti wagga baasurra kana gaafaan baasee uummata koo gaafa ayyaame isaanis na bira dhaabbatan waan kaasaniksee haan gurguramsan dhufanis deeggarsoo godhase hojiin kun hundi gara isaanii oola jechuudha. Hojii takka qofa qaburra kan isaaniif dabarsee yuutuubii irratti waan duratti gaafa fe'ee hojii biraan dalaga jechuun mas sirba takkitti qofa qabadhee taa'uun qabuudha. Akkuma weellistoonni dur kaasita guutuu sirba lama godhan waggaatti odoo kaasita tokko dalagee fakkeenya akka Dooktor Alii Birraa Fara Biraan taa'uu godhuu fi har'a sirba meeqa qaba. Amma fakkeenyaaf qeenxee takka qofa dalagaa waggaatti namichi takkuma dalagee ta'a. Waggaa kudhanitti sirba 12 qofa waan dalagu taate hin ta'u jechuudha akkas. Oomisha aartii saffisa aartii guddinaaf kan dalaydu keessaa dalayda kaan ammoo hin feeta hojii biraa dalaguu qabda. Hojuma kana hojii lama kana waggaa waggaatti akkumaan gallakkisa waa hajuu taate aartii irrattis miidhaa fida afaan sirrii miidhaa fida. Hojii baay'ee jira eegaan dalage wanti na bira jiru xiyye wanti na raachi beeka uummataati. Achi baasee ka uummataa godhuu barbaadate kanaaf hin akkas. Hayyee akkana sagantaa qopheeffachuun kun hagarratti mee namoota baay'ee qopheeffatee argaa jirra. Hagam gargaaraa jira artistoota jechuu kiyya. Artistoos ta'ee warra barreessitootas. Osoo bareeda ta'uu baate waan akkanatti dhiyaatiin irraa goraa dhiyeessaa jiran waan bareeda ta'eef illeen isaan hordofee duuba dhufe jechuudha. Kanaafuu haalli jiru bareeda. Carraa itti namni si gargaaru barbaadullee waltajjii uumtuuf jechaadha kun. Kanaaf bifa artiitiin namoonni illee si bira jirra. Iddoo eebbaa akkasuma na qofa osoo hin ta'in anuma dura godhamaa waan tureef milkaa'ina waan qabuuf hamilee waan jiruuf Abdallaanis akkuma warreen obboleewwan artistoonni isa dura godhanitti anittis godhaa jira. Ana boodaas inuma godhama. Kanaaf kan goonu immoo uummata keenya Abdannis uummata keenya hedduu isin jaaladha. Guyyaa sagantaa muddee guyyaa 20 galma Ooliyaar Sinimatti wal agarraa baay'ee naa galatoomaa isinis warri obeessi naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaa abdii isinitti barbaada. Hayyee yoo jennu gaa akkanumatti adda baataaree daawwattootni sirba barbaadde afeerii waan kan keessa ta'uu danda'a kan biraas ta'uu danda'a akkamitti geessite daawwattoota. Barbaadde sirba keessa ta'uun dirqama miti jechuu kiyya. Har'a guyyaan kiyya mana fakkaata. Otoo akkas goote immoo baay'ee bareeda. Guyyaan kee ta'e. Har'a guyyaan kiyya waan ta'eef. Rakkeetti namni tokko sitti roorrisuu hin danda'u.
يا جلال يا بريد بونتو نما ومامك تولج ربي سيف كنما كويت سرت إيمانا هم توني نار كريانا كويت سرت إيمانا هم توني نار كريانا إيجا نقول جخان استيروتنا قال لك كتاب سربي بقول هاروانتيف أسمع خيزا سربوتا مريف وأنا خيزا سافرين جرا وأنا سجارة دوف Hayyee daawwattoota keenya Abdallaa wajjin turtiin har'aaf sagantaa dhangaa wajjin in dabarsina jennee nugaa hanga yoonaatti kan waliin dabarsinee akkuma inni dhaammate silaa dhaammate irraan deebi'u quba qabaadha warri dinqisiifattoonni fi jaallattoonni aartii fi hojii Abdallaa jechaadha. Torbee isinii qabaachuu isinitti himee jira. Dhangaan keenya kanaaf itti fufaa fayyaa nuu ta'a. Ogeessi kaameeraa wajjin turre Galaanaa Kabbadaati. Torbee walitti deemna. يا جلال يا بريد بونتو نما مامك تولج ربي سيف كنما كويت سرت إيمانا نار كريانا يا جلال يا بريد بونتو نما مامك تولج ربي سيف كنما كويت سرت إيمانا نار كريانا كويت سرت إيمانا هم توني نار كريانا